السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أره برنوتا جباتكم قبضي إسني في دي جرا. سلكو مهاركا كي جرتو موبايلو مهاركا كي نياك أبنون نبني توكو يوغا نشيدا ورابي يوكا سغالي بيرو تكا يوغا ورابي استديو ديتي استديو سغالي تجرا استديو فيديو هجتو تجرا يوغاني في سغالي ورابتي سغالي سن أكاميتي suuraa teetiin walirratti tolchitee yuutuubii irraa akka itti gadhiiftu akkamitti edit goota moobaayiluma harka kee jiruun akkamitti edit goota waan juun qabadhee dhufee jira amma fakkeenyaaf viidiyoolee akka kanatti warri nashiidaa baasaa jiran gurguddaan kun akkaataatti isaan nashiidaa isaanii suuraa isaaniitti walirra dalaganii gadhiisan kana akkamitti akkasan godhuu dandeenya waan juu amma mee asumaan mee faayila seennee isna agarsiisu fakkeenyaaf amma isii tana fakkeenyaaf fudhannu laa amma viidiyoon tun wantoota rif juu qabdi wantoota fuulu duraa rif amma isiin tun suuraan tun hin sossootu wantoota rif juu kana hoo akkamitti itti godhuu dandeenya silkuma harka keenya jirtu akkamitti bifa kanaan idit goonee gallakkisnaa waan ju'uu barnoota kanaatiin qabadhee dhiyaadhee dhufee jira dursa obboleeyyan wanni lafatti qopheeffachuu qabnu takka suuraa baagiraawundii rakkaatee lafaa qabaachuu qabda jechuudha bifa qalama oromgaadee irratti suuraa takka bereechifattee kaa'uu qabda san lafa kaayyattaa lammaffaa yuutuubii irra galuudhaan baagiraawundii noo koopiraayitii jettee amma isii tana buufachuu dandeessa laal amma bifa kanaan taphatti isiin tun isuma tanaa fi suuraa teetii fi kaasitaa kan kee nashiidaa kee walirra dalaguu dandeessa akkamitti akka saagoonu amma appilikeeshinii editii ittiin godhamu irra galee isna agarsiisu na wajjin deema KineMaster kanarra gallaa jechuu eegas booda akkana deeffannaa eega KineMaster irra seenne akkana deeffannaa moobaayilii keenya inni nu akkanatti akka ciibsinu nu ajaja achi boodaan kana seentaa 16 isa kanarra seentaa video YouTube iftaatu edit godhuudhaaf bifa kanaan akkana jira isaa bifa kanaan akkana jiru eegas booda miidiyaa kana ni tuqannaa miidiyaa kana erga tuqanneen booda background isin jettutun asnuu jirti isii tana to'inaa sana boodaan as keessaa kan feenerra gochuu dandeenya background ilee kanarraa isa feenerratti godhuu dandeenya amma kanarraa mee isuma tokko irratti godhee isna agarsiisu amma kana haa filadhu isa kana haa filadhu kanatti ichi boodaan gama mirgaatti akkanatti harkisnaa dheeressuudhaaf akka kaaseta keenya nuuf fuudhu godhuudhaaf akkana dheeressa amma daqiiqaa lamaan geetiin jira sana boodaan raayitii kana higoona san booda hitabachisnaa gama jalqabaatti nu deebi'ee jira jechuudha kanaan booda asumaan leerii kanarra seenna leerii kanarra yoggaa seenne miidiyaa isii jedhu tamataa gararrii sana to'ina sanaan booda suuraa lafatti qopheeffanne san itti fidanna amma ani kunoo suuraa kunoo tanaan filachuu deema amma suuruma tiyya tana haa fuudhu isin tunis backgroundidha waan taateef backgroundii diimaa if duubaa qabdi irraa baduu ni danda'a jechuudha saniif suuraa tana akkanatti asii kanaan harkisnee iddoo qabsiifanna akkanatti as kaayee akkanatti haa qabsiisoo sana booda harkisee haa walqixxeessuuni backgroundii yeroo jalqabaa filannee saniin qixxeessuudhaaf akkanatti oofee asiin haa gayu sana booda raayitii kanaan godhaa san booda hoggaan taphachiisu jalqaban naa deebi'a jechuudha kana booda isii kanarra al tokko tuqannaa eega al tokko tuqanneen booda kiroomaakii kanarra galla kiroomaakii kanarra erga seenne ineeblii kana ban duuba badee jira jechuudha kana akkanatti ganaa olii suuraa tantee tana
akkanatti irratti wal qixxeessite sarara kanaan irratti wal qixxeessiteeti akka likkitti mul'attu gochuu dandeessa. Sana boodaan raayitii ni goona. Bifa kanaan akkanatti taphata. Sana boodaan riif isiin jettu sun eessaa dhufti? Wanni sun nama hedduutti gaafii tahaa ture. Nama baay'ee dhagaa kanatti gaafii tahaa ture. Isa san amma mee irra godhee isin agarsiisu. Waan hin duraan lafaa qopheeffadhee qabuu fi asiin leerii kanarra yoggaan tuqee asumaan miidiyaa kana yoggaan seenee faayilatti na buusa. Asiin kunoo as keessa naa jira kunoo laa faayila keessa isii giriinii jirtu kana san boodaan kanarraan kilik godhee isa kana fudhadhaa okkeen irratti ja'anii ofirraa goota bakka tana yoggaa inni akkanatti si gaafate. Sana boodaan asiin isii tana guddisuu dandeessa. Likkitti akka argamtu godhuudhaaf akkana godhatee osoo irraan balleessineen dura kiroopiinkii isii jettu kana kiroopiinkii kanaan akkana muruu dandeessa. Kiroopiinkii kanaan akkana murtee akka tolu godhuu dandeessa. Gubbaa tanaas akkana gammuruu dandeessa. Harkuma keetiin. Sana booda raayitii ni godhanna. Raayitii yoggaa godhannee irra tuqannee hi guddisna. Suuraa teenya bira asiin akkana keenyaa jechuudha. Sana boodaan kiroomaakii seenna. Kiroomaakii kanarra yoggaa tuqannee ineebilii goone irraa badee jira jechuudha. Irraa badee jira. Sana boodaan sarara kanaan akka isiin mul'attu godhuudhaaf irratti wal qixxeessina. Sana boodaan raayitii ni goona. Achi boodaan isii kana sagalee qabdi waan ta'eef. Sagalee isiin qabdu san jalaa balleessuudhaaf ekstiraakti aadiyoo isa jiru kanarra tuqanna. Sagalee isii san jala jirtu asi gabbaafanne. Kophaa asi gabbaafannee irra hogguu tuqanne sararritti nu maraa san boodaan diilee goonaa jechuudha. Achi boodaan numa taphachiisna. Laali. Akkana taphataa jechuudha. Akkana taphata. Kana amma ganaawlii as boodaan nashiidaalee qabnu san fuunee kaanee irraa hafinnu. Nashiidaa qabnu san fuunee irra fiduudhaaf erga kana akkana goonee booda hanga feenes dheeressuu dandeenya. Hanga feenes irraa muruu dandeenya. Kana booda eega waa hanga kanaas walirratti sirreeffanne. Aadiyoo isii jettu kanaan nashiidaa qabnu san irra kaayyanna finne na wajji seenaa. As booda mee nashiidaa aruusaa ta'etu tana haa fuudhu. Isuma tana mee haa fuudhu. Isii tana fuudhee ida'uu qabdi laal bakka tanatti. Ida'uu qabdi. Ida'uu tana tunyaan as jala nuu seenaa jechuudha. Ida'uu tanaan as jalatti as baasa. Sana boodaan raayitiitu iddoo kana jira. Raayitii iddoo kana jiru kana mee haa tuqu. Amma kana booda irratti haa dha'u. Akkana taphataa jechuun kun oola. Eega akka kanatti iditii godhannee boodaan sagalee fi suuraalee goggoonu kanaas wal qixxeessuun dirqama ta'a. Amma sagalee asitti irraa haa muru. Amma maqasii asumaaf of keessaa qaba. Maqas kana irra tuqee sana booda gama harka mirgaatti maqasa kan jiru kana tiriin tuuraayit of pilaayihid isa jiru kana irra yogguun tuqee mureeti asi gannaaf deebisaa jechuudha. Sana boodaan raayitii kanaan godha. Amma wal qixxaate. Kana booda eega kana wal qixxeessinee booda eega kanatti idit godhannee booda
yoo feete maqaas itti barreessuudhaaf nashiidaa akkana abaluu kan baase maqaan abaluu kan jiru waan jiru itti godhuudhaaf leeruma kanarra galteeti teekistii isa jiru kanarra tuyxaa sana boodaan asumaan irra barreessitaa jechuudha. Fakkeenyaaf niw nashiidaa jeemee haa barreessu. Egas booda akkana yoggoon godhe barreeffama kana akka harkisnee akkana asii tana guddisnee argamsiisuu qabna. Sana booda bakka mallattoo adiin jirtu kana mallattoo adii jirtu kanarra tuquudhaan kalarii feene godhuu dandeenya. Fakkeenyaaf mee diimaa godhee isin argisiisu. Diimaa kanarratti yogguun godhadhe akkana naaf diimatee jira jechuudha. Sana booda istaayilii feenetti gochuudhaaf qubee AA jirtu tana laal. AA qubee jirtu tanarra yoggaan tuqadhe akkanatti isii tanarra yoggaan tuqadhe istaayiliin fedhettiin gochuu danda'a jechuudha. Kanarra amma fakkeenyaaf mee istaayiluma kana haa godhu. Raayitiin godha. Ergaan irra tuqadhee booda raayit isii jettu kana as jirti. Saniin godhaa jechuudha. Amma barreeffamni kiyyaa akkana micciiramee tolee ta'a jechuudha. Sana booda akka feete bootaa feete kana fiddee kaa'uu dandeessaa jechuudha. Kanaas akkana harkisteeti barreeffama kanaas hanga nashiidaan deemtu oofuudhaaf akkana wal qixxeessuu dandeessaa jechuudha. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya barnoonni keenya kan arraan tanaa kanuma fakkaata. Waan asirraa isiniif hin galin gama koomentiidhaatiin naaf barreessitanii na gaafachuu ni dandeessanii sagantaatti aanturratti qabadhee kan isiniif dhiyaadhu ta'a. Asumaan yogguu ispoortii yoggaa goonuu egaa akka kanatti waatti barreessinee suuraa keenyee tolchinee booda sana booda akkamitti ispoortii godhuu dandeenya waan jirurratti asumaan xiyyaan kun iddoo kana jirti. Xiyyaan kun iddoo tana jirti. Xiyyaa as jirtu kana kan mataa gararrii jiru kana isa kana irra tuqanna. Irra kanatti yoggaa tuqanne kana jechuudha isin. Wanni ammaan tana dalayne viidiyoon ammaan tana dalayne kunoo tana akkana tana irra tuqanna. Sana boodaan mallattoo sheerii kana yoggaa tuynu quality isida quality hangam takka waan jiru isa sarara kanaan nu murteessa. Yoo viidiyoon imalmaanaa guddoo taate akkana asii gatiisine gochuu dandeenya. Kanarraa ammoo lakkoofsota inni asitti nu kaafu kanarraa 360p kanarra kaayyanna. Ammoo kaasii kanarraa 30 kanarra kaayyanna. Sana boodaan abaa'ooti meegabaayitii isii asitti nu agarsiisa jechuudha. Kana kunoo asitti nu agarsiisa. Meegabaayitii hangana jennee murteessuu dandeenya. San boodaan ispoortii barreeffamni jiru gama garjalaa kanatti ni jira. Asirra tuqachuudhaan bifa kanatti oofee ispoortii san gannuu buusaa jechuudha. Sararri kun hogguu lakkaa'ee diimaan kun osoo deemuu dakka gadoo fixetti viidiyoon tun faayilii keessatti gad buutee jirti jechuudha. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya barnoonni arraaf qabannee dhiyaanne kanuma fakkaata. Waan isiniif hin galin komantii jalatti naaf kaa'uu ni dandeessu. Barnoota sagantaatti aantuun qabadhee kan isiniif dhiyaadhu ta'a. YouTube chaanaalii kiyya Kadir Toofiq Official isa jiru kana like, share, subscribe godhuudhaan waliif qoodaan isiniin ja'a warreen YouTube chaanaal kiyyaaf haaree taatan subscribe godhuudhaan mallattoo oolii sanirra kaayyachuudhaan na hordofaa isiniin ja'a hamma walitti dachaanutti turtii gaarii.